ja akaunti saniti darbe redden ni goem beku kan hospitala na tu kafale kan mubarak jedhe sun sheeka kana dawwale fide rabbiya nama keessa jiru waan ta'eef sini gale kana hundi keessanu share godha jechuudha mubarak bilbila narraan kaasu waan ta'eef ijoolleen kaayiroo keessatti na bilbila master Sharafuddin si barbaadna raamutti Sharafuddin itti dawwal kunu astaan waa shabaka banadhe mubarak itti bilbila mubarak itti bilbila siinani si qabso nuti qabso dhugaa irratti jirra raamutti mas Sharafuddin itti dawwal raamutti qabso dhugaa irra jirra namni fedhe harka nun kennachiisu dhugaa irratti dhugaan ilma waaqaa ta'e jarri tokko gaafa dubbatan abdii shamaal jetteeti waa'ee kana irratti nama moona rabsina maana duniyaa faakiraati akkiyan arrabsaan jiru anummatuma sobaa jedhu kanan taajabaa jira anummata waa tokkitti hin beekne kan jalluma hidhee waa dhugaa baafna jedhaa jirraa sobaa jedha akka waan keessa jiru akka waan bosoombi keessa na gubatu akir infudhatani warri sobaa warra nama gargaaru warra maallaqa kennu miti warra calliseedhuma waan kana dalagu dhiisi warra sanarra nu barikoo waggaamee ka dura beeynaan wal beeynaan wajjin turree wal beeynaa wajjin eenyu ta'a turree yeroo dheeraadhaaf warra kaleessa dhaqee hadha soba maali jedhu kanaa miti waa hunda laallee finne kaane teenyee ol deebinee jaallalaa irra waan ta'eef soba dhugaadha jechuudhaan dura dhugaa rabba baasu jechuutu caala dhugaa immoo hin beeyna dhugaan immoo baduu hin qabu dhugaan boris namni gargaarama qabu waan ta'eef ilmi namaa tokko miidhamuu hin qabu namni tokko gaafa gargaarame gargaarri isaa sun bu'aa buusee lafarratti firii gaafa agarsiisu ittiin boona ilmi namaa waan kana jedhu malee nuufis kennaafis miti wajjin nyaannaafis miti wajjin kaayiroo Dubaay dhaynaafis miti nuti dhugaan jiru haa ba'u maallaqni kun kan ummata isii nama jala deemtee soba jettus barra isii haadhaaf abbaatti birriin ergine haadhaaf abbaatti birriin ergitu Mubarak dachi media irratti na waamee na jaallata na faarsa itti asii birrii ergiti ankuma saddaman kenna ankuma diidama mana obboleessinii faatinii faaloon ulee wal duukaa darbataa jiru falaxaa fuudhanii jechuudha mana keessaa isii rabbiin baay'ee kuruj jedhe mana keessaa baate tuyyoo jala deemtee manaa isaadhaan faallaa jiraatti nuunis immoo soba itti somni maa inni mana keenya jiraataa irraa alhamdulillah maaliif somna maa moo waan nu kennaa idaarra waan nu buusaa idaarra birriin bu'ee boris ammoo akkanatti bu'ee nyaatamini dhugaan hin bayin sheeka kana fakkaatu immoo ida maqaa balleessini maqaa isaanii waamne immoo maaliif calluma inna dhufanii dhugaa jiru isaana himanuudha sinii galamiti haasaa namaa keessaa namni waajjira poolisii tokko gaafa dhaqu hattuun tokko hin gaafatama poolisiin lama ta'e gaafa taa'e gaafatu haasaa labsii haasaa dhugaa yoo ta'e hin qallatti malee dhugaadhuma sida haasaa isuma torbanan daasa haasaa namni sobummoon inni ganama haasa'uuf inni galgala haasa'uuf inni amma haasa'u adda adda nuti wanti nu qabne kaleessa miiliyoonii ta'u kumni dhibbija akkaawuntii koorra galeeraa irraa hamma kana baraa jedhe deebi'ee immoo halkan immoo anarratti birriin hin galle kumni 700 qofan irra galee isa keessaa 600 sheetamaamitti hin dabarsee isa hafe immoo eddeeni dhaqen beeku kumni 900 irratti darbe waan jedheef dhugaa baamnaa jenneeti malee soba keessan dhugaa keessa maal nuyi maal sobaaf dhugaa beeytan isin ammallee ijoollee jaleertan sobaaf dhugaa kan beeku rabbiin qofa Rama Sharafuddin itti naa dawwali Mubarak ammallee itti bilbilaan jira bilbilan kaasu iwaama bilbille Mubarak ammallee itti bilbilaan jira bilbilan kaasu Rama Sharafuddin itti naa dawwali sheekni gaa biyya namaa keessa jiru as jala laali Sharafuddin ol galchi itti dabaluunis immoo namni Mubarak itti dhiyoo jirtan directly itti bilbila namni bilbila isaa qabdan namni bilbila isaa qabdanu directly itti bilbila directly itti bilbila directly itti bilbila warri bilbila Mubarak directly isaa qabdan directly isaatti bilbila guys gara yaadaatti darbina waan ta'eef Sharafu hindu referatti fakkaata kottu edin dafaa kottaa jedhin maallaqa miiliyoona tokko ajaa akka buufame walii galamaadha miliyoona tokko tuqaa ajaa akka funaaname walii galaadha ammatti bahe immoo waliin jedhuma gaafanna ammatti bahe booda immoo
isa goree isa jedhamu waliin gaafanna. Mubaarik kuma 700 akkaawuntii korra galirraan akkamsiisee yaalchisee jedhe sheekni waan jedhu gaa sheekatu beeka. Adubbatanu amma Mubaarik dhufutti waan Mubaarikiin galle boodarra deebina amma sitti sheeka dubbachiifna wanni turkiin sheekaa jiraate waayifa isinii godhanu kan Mubaarik kaffales waan kaffalanis kuma 609 garuu kan nuti barbaannu Mubaariki amma kun isinirra galeeraa isa jedhu sanaaf Mubaarikiin barbaanna waan ta'eef isinii galee Mubaarikiin barbaanna waan ta'eef waan kana dubbachiifna. Sheeka namanna waan jedhan dubbatanii baanu isaanin tursiisini dhugaa jiru makaanii baanu. Fajira Sharafuni Mubarak itu udah wala ke Sharafu cara Mubarak kan nuti barbaad. Namni bilbila Mubarak directly qabdanu directly saatti bilbila. Namni directly qabdan. Garuu dheeraan qabnu hundi keenya you guys. Itti bilbilaa jira kalee sarratti qatarannee nu waliin qatarreen dhumne garuu. Aboo tokko akka jedhe tokko aboo tokko rabbi ababasi haa godhu jedhee si faqee balamu du'aan kun sitti deebi'ee si faqee balamu. Ijoolleen baay'een maal jedhu beeytaa amma ijoolleen baay'een rabbiin dhukkuba jaraafa kennu warra dhukkuba hawu amma nama daamitti gaafan dhukkubfadhee isatu bor dhufee na gargaara jedhanii waan qabanuuni isaa erganii keessoodhaan ittiin haasa'u dhoyitoora godhanii moo akka obboleessa isaa sanatti geetaa fudhatan laata warra kanaa borisa sagalee nuu ta'a maal inni tadda hojjetaa jirtu walitti hin qabattu akkaamtii kee irratti birrii keeti rabbii keeti sagaleen kee malee namaa miti. Yaa ummata akka kanaaf jira gaal ummataan dhukkufannaan bor Mubaariktuuna wakiila kooti jedhu wakiilli keenya rabbiin qofa isaan dubbachiisi adeemanu nutti fumnaa qabsoo keenya amma mana murtii gurraachaati. Wanti jatiyyi Mubaarik hospitaalatti kaffalee jedhee isaanis waan jedhan qabu natu kaffalee jedhaa waan hospitaalaa Mubaarik isaanis immoo waan jedhan qabu waan ta'eef afarsoo si argaan jira. Xiqqoo dhimmicha qulqulleeffachuun barbaadeefanii si galchuu dhiise eme garuu waan ati barbaaddeef hin beeku si galcha dhimma biraa qabaatte garuu dhimma kana beekaan si galchuu dhiise hin qulqulleeffanne ragaan arganne waan ta'eef ragaa walitti funaannataa irraa kanaafanii si galchuu dhiise jechuudhumaafanii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee rakkoo miti gama hundatti iyyuu dhugaan ba'uudha. Dhugaa yaa. Sigalee bullee warri masi deeggaru keessa yaanii warruma bakka kamiyyuu namni kamiyyuu akka miidhamu akka rakkattus hin barbaanne. Garuu kaleessa gizee dubbattanii namni waa isin jala taa'u kun waa hubataa namni isin jala taa'u kun illee waa dhageeffata. Waan isin irraa gattantu jira kaleessa akka komiitti yaanii akka hawaasni illee ni komata jedhee yaada akkuma an komadde. Nama fakkeenya gizee isin waan kana kaastan irraa kaasee isinuma hordofna. Dhugaa rabbiin waa dubbisu immoo. Waan Mubaarak dubbate irratti birrii 700 keessaa itti 350 itti yaalsisee deemee kan irraa hafe immoo mucattii Turkii geesseenii jedhe. Kan sanirraa hafe Sharafuu galchi Raama Sharafuu galchi namni tokko ergateera. Okay. Maasaa sirrii dhufaadha. Ilaa Sharafuu wama isin haasoftanirraa haasa'uu jira ammoo ani waan biraa miti wama isin erga borcuu waan kana dubbachuu eegaltanirraa waan keessaa gattantu jira sii galee. Sana 700 keessa 300 foi itti yaalsisee deemee jedhe. 700 keessa 300 foi gaafa baaftee 3 foitu hafa sii galee achitti dhagayi akkasitti hafaami ergasii inni akkaawwanti obboleessa Mubaarak irra galee 350 jedhee ture obboleessi Mubaarak afaan isaatiin manuma kee kanatti galee birrii 700 san malee 350 kan akkaawwantii mucattii irraa amma sana qofa miti bar waan hafetu jira beekaatan dhiise sana jedha takkatti waan nu jalaa balleessitu amma kaafneenti waan irra eeginaa kalee sana qofa miti waan hafe jira afarso sana qofa osoo hin taane ammoo kumni 300 gore hin beennu ammallee kan biraa ganaa isas jara irraa adda baafanne amma kana gaafanne waa sirreeffatan akka jedhe sirreeffatan ila ammati waan ati sirreessitee reeguu qabdutu si harkaa badesi 700 foi Mubaarak bira ture 700 foi jettan 500 foi ammoo Sharafuddin faa kalee dubbachaa turan kaasaa turan waa'ee san si galee 350 sunoo kan obboleessi Mubaarak narratti taree jira akkaawuntii kiyya irratti taree ka'ee ani Mubaarak liqeesse jedhu sunoo maa herreeguu dhabdarree kalee
ragaa barbaadata amma inni sun hin herreegamu immoo qofa kana qoy amma sana hunda tartiiba gochuu isa bar nama 1000 irratti waan ragaa miti nama 1000 irratti obboleessi Mubaarak dubbatee Mubaarakillee dhufee eena irratti dabarsee jira sobee irraa akkaawuntii kiyya irra deeffadhe hin jenne ragaa miti jarruun dubbachaa turan waraabamee jira viidiyoodhaan waraabamee jira kun viidiyoo waraabamee isa sanaan dagatinaa jechuu barbaadeen birrii sana dagatamuu ture isin jidduutti kaleessi dhugee irreeyda birrii sun dagatamaa ture maallaqa kana kan Oromoo hundaati falmachuu qabdu hundi keessanuu falma achi Jimma Arsi Baaleen hin jiru maallaqni kan Oromoo hundaati Oromoon falmadhu maallaqa kee falmadhu barbaadadhu lafa inni jiru malee ka yookaan ka Jimmaa qofa miti yookaan ka Arsii qofa miti yookaan ka Baalee qofa miti ka Oromoo hundaati tigalee ka Oromoo hundaati jechuudha maallaqni akkasitti hubachuu qabdan Oromoo kutaa tokko qofa irratti hin fuulleeffatina Oromoon hundi maallaqa bade kana gaafachuu danda'u qabdan sinii galee gaafachuu danda'u qabdan eessa goree eessatti bahee miliyoona tokko tuqaa ja'a yaalamanii yaalamne eessa gore ka jedhu Oromoo kutaa 11 gaafachuu qaba malee oyi Jimma qofa ta'uu qofa miti jechuudha dhimma maallaqarraan dubbannu qaamni jedhu yoo jiraate qaama rakkoo qabu jennee amanna nuti dhimma maallaqarraan dubbannu nama jedhu kan nuti barbaadaa jirru amma maallaqa jiddumaananillee Maastar Sharafuddinillee dhufaniirani jiddumaanuu ati rabbi dhugaa baasu nuti ammoo kaleessa dheengadda namni laalaa turree yoo wanni kun akka gandaa ta'e yoo akka gandaatitti deemamaa jiraate jarrummaa naaf fitan jennee jallisaa turre garuu waan nutti mul'atu tokko dhugaan tokko dubbachuun ammoo maallaqa sana mucaa wallaggaa kuma dhibba tokko kenne qoy waan sitti hima mucaan Ameerikaa wallagga sun maal maqaan isaa Firaa'ol kuma dhibba tokko akka inni waadaa seenne Mubaarakii irratti natu beeka Oromoo keessa innis Oromoo dabar ka wallaggaas ka Arsiis galatoomni wallaa namni gargaare hedduu ta'uu danda'a ijoolleen Arsiis jiraachuu danda'a namni Oromoon ka gargaare hedduudha si galee nama tokko lama osoo hin taane garuu dhugaa jirtu dubbatuun ammoo firummaan kuttu si galee ani amma Mubaarakiin illee walitti aarii qabnaami akka inni miidhamus akka inni arrabsamus hin barbaadu garuu ammoo homa isin dubbatan irratti homa isin haasoitan irratti isin hordofu jirra gara dhugaan jirtu laaluudhaaf namni akka anaa yookaan as jala amma namoonni gariin giseen dubbadhu dhugaa jettee ana deeggaruu osoo hin taane dhugaa san deeggara yookaan ammoo tokkummaa deeggaruu osoo hin taane haqa san deeggara Mubaarakiifis hin dhaabbatina tokkummaafis hin dhaabbatina eenyuuf hin dhaabbatina garuu hayxisu waan jirutti amma dheengadda maal jechaa turan 700 qofa guuramee jedhan kaleessa immoo fidanii miliyoona 1.6 ofi galchan duraan ammoo 700 qofa jedhaa turan dheengadda jechuudha dheengadda gisee tokkummaa waan taasu 700 qofa jedhanii miliyoona tokko amma immoo kaleessa kaleessa tokkummaan kokkee qabee jennaan miliyoona tokko tuqaa jaamucaan jedhe sanitti galchan fidanii birrii san namni waa beeku waa beekama akkasitti herreegan san si jibbuun sirrii herreegan sanuu dhugaa jibbuun cubbuudha garuu si jibbuun sirrii ta'e dhugaa sirratti jibbuun cubbuudha akkasitti suni dhugaa amma asirratti ergasii 700 qofa ta'e suni herreegamee Mubaarak 700 akkana godhee 200 fee mucattii Kaayiroodhaan fidadhee jedhe allaqe inni dheengadda galgala obboleessi Mubaarak seenee 350 akkaawuntii kiyya irratti dabree jira narraa liqeeffate ergasii deebi'ee Mubaarakis dhufee jennaan waan kana gootee jirtaa jedhee gisee tokkummaan gaafate maal jedhee tokkummaa waan kana gootee jirtaa jedhee gisee ni gaafate sobeen irraa ay deebisee mallaqa sanii akkaawuntii kiyya irratti deebi'ee jira jedhe 350 ammallee Mubaarakiin biratti afarso amma kana goona dhugaatiin tanaa dhagayi miliyoona tokko dhagaye jechuudha dhagayi afarso ijoollee sikkoo mandoo kan dura akkasitti herreegaa jechuu barbaade afarso dhagayi ijoollee sikkoo mandoo nama hirmaate maqaa isaanii waliin naakaaniiru akka Oromoo tokkootti maallaqa sana barbaaddadhati illee atis Oromoodha falmi maallaqa sana lafa argitetti amma dhugaan isaa bahutti ijoolleen sikkoo mandoos ijoolleen gargaaran hedduutu jiranii kanaafi maallaqa sana maallaqa uummataa waan ta'eef amma dhugaan bahutti illee aga dandeesse hordoofiin siin jedha kunoo miiseejiin naa dhufaa ijoollee galchanii waliin atis hordoofi kan Oromoo hundaati siin jechuu barbaadeetan amma dhugaan bahutti na qofa osoo hin taane dhugaa barbaadi. Galatomi isuma kana lakki nuti kaleessa Mubaarakii afarsaa waan Mubaarakiin aaritti qabuuf waan wal arrabsaniif kana dubbataa osoo hin taane ani wama jarre asirratti dubbatan irraa hin dubbadde Oromoon azela irtan hubadha Sharafillee saahibuma kiyyaa warreen asirra jiran kunillee warra Oromoo beeku tokkummaallee saahibuma kiyyaa sigalee Abdii Shaalleen akkasuma garuu ammoo bakka dhugaan jirtu dubbadha hundi keessan Mubaarak boru nan gargaaru boru mana madaamiitti dhibama boru mana madaamii maal Oromoon bal'aadha bakka dhugaa dhaabadha bakka hayitti jirtu dhaabadha dhugaa dubbachuuf maaliif jennaan mucayyoon kun inni tokkoffaa miskiina abbaan qabdu jedhanii haa dhuftu malee abbaan ammaa haa dhufu malee haadhan qabdu yeetaamaadha
Sigalee yeetaamaa kana mallaqa ishii amtaa ta'anii yookaan garuu egaa ati fuula rabbii deemte mallaqni isii baduun qabu. Rabbiin dhugaa isin agarsiisu warri waan kana qabdanii dhugaa rabbiiti jabaadhaati rabbi isin gargaaru nullee waan jiru isinuma jala teenne dhageeffanna. Kaleessa amma gizee herreeydan san namni 350 lafaa kaasee jiru. Sigalee gizee herreeydan jechuudha. Herreeyni sun akka itti badee akkasitti hir'ataa dhufe kaleessa gizee herreeydan 700 fi 5,500 maastar jedhe walitti gaafa hidha'ee meeqa ta'a 12 ta'a 3 irra geesse dhufee bar miliyoona 1.6 sangalee jechuudha 350 gaafa itti fiddee 750 mubaarakiin bira ture walitti miliyoona 1.6 ta'a jechuudha mallaqni sun hankalee akkasitti herreegee likkii fide jechuudha. So kanaafuu akkasii sanillee gaafadha jechuudha. Sheekaatu carraa kennite yoo. Okay. Mubaarakiin eegaa jirra. Mubaarakiin eegaa jirra. Abdiisha sagaleen koo jira miti? Jira. Mubaarakiin namni dandeessa mubaarakitti nu bilbilaa. Fakkeenyaaf tarii immoo namni Oromoon galchu jettanii hattoota isinuu mataa keessanitti hattuudha. Moodiitarri immoo naman isinitti hime malee hin galchina. Naman isinitti hime malee zimmeettanii nama waliin guurina seeraan deemna waan ta'eef. Namni lakkoofsa mubaarak qabdan mubaarakitti nu bilbilaa. Ammallee irra deemnee isiniin jenna. Sheekni xumuratanii adeeman waan ta'eef waan jiru dhugaa mubaarakitti nu bilbilaa. Isaan dubbatanii deemuu danda'u bara. Wanti isaaniif isaan wal falmisiif nuuf hin jiru bara bakka kanatti. Nu rakkisa. Abdiisha nu rakkisa. Nu rakkisa no. Bakka bu'aa mubaarak kun jala jira. Pirezidaantii Maammeen obboleessuma isaa ilmaan Musammaa keessaa hangafa. Nama baay'ee jaalladhu. No. Hayaan kood. Woyee master. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayaan kood. Rahmatullah karaa deemtamoo? Abbaa kiyya torbanii kuniga ayyaana nuti indaanqoo shonkortii zayitii geessuu irratti argamna. Kanaaf ammallee wallahi suma ammatinaa bilbilaa jirtu mana tokko ga'e mana tokkotti hin darbaa jira jechuudha. Kanaaf isin jedhaa jira. Yeroon xumure viidiyoo kana just aannan immoo lubbuu qabdi nama argatti calleqqaati waa baay'ee qabdi waan ta'eef biraan gaggeeruma keetaniyyee haragaageeruma mana galee waan dubbannu dubbachuu keenya wayyaa si galee aafootu naa dhaammati. Gastuma keessa nu turi. Bilbila kanaan viidiyoo waraabuu hedheetan ishii malee silaanan tura. Hojjedhu dalagi yeroo si barbaannetti abbisi gargaaru. Yeroo si barbaannetti gaa'inaa mubaarak amma gara sagantaatti darbu waan ta'eef hin turin. Ishi takka dubbitaa inshaallah. Amma itti pirezidaantii Maammee galchaa maastar atis keessoodhaan kottuu haayinaan jedhii daakottiin tokko. Maammeen nu jeeqa. Abdiisha Maammeen nu jeeqa. Waa arrabsa kaadiyaan isaa ol galee. Narrabsu. Mee ol galchaa onni nu rabbashe buusaa Maammee. Ol galchaa onni nu rabbashe immoo irra jedhaa laatuli modii Maammeen afaanii naasofti malee akkas nama biraa jaa miti. Kan nama biraa miti. Waliin gallu anaan xiqqoo si beekta. Akkasii? Yaa. Kooda yaa. Pirezidaantii Maammee ol galchaati. Sheeka dhiifamanuu godhaa mubaaraktuu nurkaa bilbila kaasuu didee ammasitti shetamaami dhiifamanuu godhaati. Bilbilaan jira yoo nurraa kaase jechuudha mubaarak. Ammasitti dhiifamanuu godhaa shetamaa moo nu dhageessu ta'e mubaaraktuu bilbila kaasuu dhabe waan ta'eef. Mubaaraktuu wanti nuti mubaarakiin barbaanne. Mubaaraktuu na ergeen jedhe bakka koo dubbadhu kana booda wakiilaan malee ijoollee anoo fi ol baasee kana booda jara waliin taa'ee naasoo jedhe mubaarak. Namootaan ani immoo ol baasee anuma balleessa dhaarasii. Manuma isaatti beekamu. Gadeessi galaafatteetti tokkummaa. Mubaarak eenyuun ol baase nuti Suudaanii harkisee kaa yeroo geesse. Si illee malee namni dura miidiyaa kana irratti beeynu. Bisa durii miti gaa sammaa gaa. Garagalchiimni dhimma taa'uu qaedame amma feemasiin jaallannus jibbinus isuma. Namoonni kan ol baase akka balleessine kaleessa qabxii gatte bataam. Maqaa nu nyaatte maqaa buumaa nyaatte kukkuma wallaahi. Dhiisi.
Akkam ijoollee musammaa kun waan ijoolleen musammaa kun nu goote Minilik nu goone wallahi. Eeshi wallahi Miniliki waan ijoolleen musammaa kanaa gochuuf deemtu waa danuu laal ta'e. jechuun akkamitti sin karaa isa meemeegaa fi tokko lama si gaafadhoon bayta daraashee musammaan rabbi isaanii adiisu rabbiin achitti caffee jannataa kana baaflitaa itti bal'isu akkamitti sin karaa isaanii sin guddisan irraa isin arfan kana hangaffisi abbaanis egaa jara kaan irrasitu waa beeka inni amannaa akka biyyaattis immoo si qabna inni abdii qabna akka sabaattis akka miidiyaattis immoo namni nu dura keenya jira jennee waa dhabdus qaayidaa isaa biyya kana keessatti saamuu hin dandeessu ati sobdee hin saammanne malee namni beekamtiis beekumsas qabu jara kaan irra suma beeynanu situ hunda jiraatiin akka ol barru godhee haala kamiinis hin guddisan meeme xiqqoo irraa mataa nu dhaime haja barbaraan kun duruma jiramu mana keessa. Yaa abbaan tokko gaa horii eegsisaa guddisaa inni tokko barsiisaa guddisaa. Ini tokko akkuma maatiin guddisa akkuma maatiin akkuma abbaan qaroome nama ijoollee isaa qaroome numaan jechuudha mee guddifata. Inni horii eegsifatus inni qonnaa qochisiifatus akkuma abbaan jechuudha abbaan immoo akaakayyuu isaarraa dhaallatee guddate sana. Baay'ee wayi mubaarak hin dhufu lamoo mana isaan seenu dheeraa manatti bilbilee kee wallahi. Kana booda bakka nee an waamamuu biratti mikittiliisi godheera miidiyaa irratti dhaqi waa'ee koo irratti dubbadhu jedhee kana booda dhimma mubaarak irratti anuma waamaa hulatti mubaarak miti ilmaan musammaa guutuun fide as keessa kaasee barbaachifnaan sii qabe mubaarak maa inni ijoollee musammaa azaan goote boo minoonino si miti warra biyya jiran fideen gasii keessa kaa'e. Dubbachuu barbaada dubbachiisi. Simiti ijoollee musammaa warra biyya keessa jiran nan fida bilbileen fida wallahi bilbileen fida simiti ijoollee musammaa warra biyya keessa jiran. Jiran dhumaniiru. Sheeka dubbadha hayyee. Waalaikum salaam. Inni dhageenya dubbadha. Sa'a kanatti isin waliin haasa'ullee hin feene yeroon kun guyyaan kun guyyaa Jummaatii baada asraatii yeroo namni rabbi ofii waliin haasa'atu namni ol deebi'ee wal munaaqashaa wal godhuu wal mormuu natu injifata irratti wal wanni jechuun dansaami. Nama sa'a kanaan durallee siimee jira tokkummaa sa'a asraa kanaan ayyaaminaa ishaa'ii boodatti na yaamaanii isin hin jee. Haqiiqatti immoo amma isin duula ajaa'ibaa irra jirtanii guyyoo haqiiqatti waan isin haa kuitallee agaruu jeeyyoon waa dhugaa baasuuf nama walitti fidutti jirtanii fi sooshaal miidiyaamaan waan gizee masallafii amibbaaloo nagaraallu gizee masallafii haasanitti jirtanii naan galle. Dubbii fi dubbiin garagara yoo dhugaa taate yoo dhugaan dhokattee dhugaan garri itti dabbe jiraate dhugaa kan qajeelchuuf haasa'uun bareeda yookaan immoo yeroo walirraa fixuu osoo hin ta'in yeroon dhaaliidha nu biratti sakandiin takka nu biratti argitee maallaqaan bituu hin dandeenyu yeroo kana keessatti as taa'u osoo hin ta'in nama yeroo sagantaa qabaa kara biyyaa deemaa jiras nama karaarra jiru kanaaf yoo imma foojii keessatti jechuudha nama kanatti waliin jirru haa dhufu mubaarakillee addatti naamatee deemee anillee ustaazillee waan mubaarakatti haa ta'u osoo hin tahin mubaarak gaafa foojii fuulirra mubaarak turee suusutu turee maallaqa isiif jecha waggaa gara 2010 walitti qabde eegasi mubaarak bu'aanee kana hunda irratti sosso'aa ture. Walumaa galatti sagantaan kun kawaayee foojii fi nyaatii isiisaara wal qabatu ragaaleetu jira. Ragama kana irratti walitti dhufu bareeda malee sooshaal miidiyaa irratti sa'a hunda haasofnee kunillee amma hafarsoo fa'aa asirratti fidanii warra waa gamaa gamanaa walitti hafarsu isinillee warra waa hafarsu na fakkaatan. Waa hafarsaan barbaadan waan dhugaa jiru irratti dhugaa waan sooshaal miidiyaan guddifatanii miti. Waan sirnaa tokko irratti nu waamtanii sirna san haasofnee dhugaa jirtu lafa kennee deemu. Waan kanaaf hundumtuu harka itti naqee gamaa gamanaa sooshaal miidiyaa ofii waan itti waa fooloo guddifatu akka kanaaf as taa'uu hin barbaanne waan foojii wal qabatu yoo ta'e maallaqni akkaawuntii isiit irratti galee akkaawuntii isiit irraa garamitti bahee kaammoo amma kalee hingadda mana maastaramma injifate na fakkaate inni na waamee na haasofsiisee ture karee immoo ani hin jiru onlaayinii irraan turre karaa deemee halkan sa'a lamaaf itti galata sa'a 8 jechuu akka biyya keenyaatti amma guyyaa kana obboleessi kenna tokkummaan na bilbilee na hime dhufinaan jedhe dhufee sa'aan kun silaa sa'aatii yeroo kiyya darsii dhiise amma wallahi amma darsitu jira darsii dhiisee as ta'aa jira man ta'aa jira
kanaaf yeroo narraa fixutti jirtan yeroo walirraa fixurra waan sirnaa tokko haasa'u wayyaa an maallaqni mubaarak narratti galchellee tokkollee hin jiru san akkamitti akka itti narra galche innis naaf fiduu qaba an maallaqni mubaarak irraa narratti gale tokkollee hin jiru maallaqni ka janaa'izaan baase kiisii kiyyaa baasee deeme maallaqni 500,600 jedhanis hin jiru 672 baasee an akkaawuntii kiyyarraa hospitaala baasee sunis ragarratti seenan nu bira jirtee mucaan tokko eenyu abduu ka jedhu nu bira jira ammallee mucaan tokko ka ganda isaanii ka isiin iddoo isaanii keessa galaa turte maqaan seefuna fakkatee nu bira jira saaraan nu bira jirtee nama hedduudha irratti maallaqni yoo bahe ragarratti bahee riisiitii qabaa riisiitiin bahee na bira akkaawuntii kiyyarraallee riisiitiidhaani qabannee deemu jennamu bano amma hattaa hospitaalli keessaa wanta itti yaalamteen guutuu akkamitti akka argiteetiin maallaqni kun kan bahu waraqatu jira hospitaalallee wanni jira jechuudha kanaaf bifa saniin deemuu malee hundumtuu asumarra taa'ee sa'a 24 kanarra inni jechuudha mubaarak haa dhufu masfar haa dhufu seenaa haa dhufu ammallee obboleeyyan gaafsa yeroo sana keessa jiran amma kana maqaan isaa abduu jedhan kunin dhufaniitiin ragaan hin jira ragaan qaamallee jira ragaan waraqaas jira kanaaf immoo namni walqalatuun anillee isa mubaarak irratti waan taatuun innis mubaarak bakka hin jirretti waan kaasee ebaluu irratti horii dabarse jedhanii kan marratti asirratti akka kuuraa qilleensa irratti taphatu hin danda'amu kanaaf waan lafa jiru ragaa wajjin anis inshaallah torbaan takka booda biyyatti deebi'aa yoo rabbi fedhe biyyaa torba qaadi yeroo akkanaa biyyattii jira yoo rabbi fedhe guyyaa jum'aa jechuudha. Achi biras yoo barbaachisaa ta'u taate har'allee yoo ta'e taate namni ragaatu jira. Ragaan warii kana maallaqa kana maaliif akka dabarse eenyu irratti akka dabarse maaliif warii kiyya waan kafaleef maaliif ammallee wariin akkaawuntii kiyya irratti akkaawuntii mubaarak irraa nan seen wariin tokkollee hin jiru. Kasaarati irraa na seene kasaaraa ragaadhaan dhaaltummaadhaan isirratti deeffamee eegaa an finfinnetti deebi'ee guyyaa 3 maastariin jira maastar sharaf isafaatu naa dabarse jedhama hawaasni sirreessuu fi jedhama hawaasni sirreessu. Mubaarak Musammaa akka jedhee akkaawuntii kiyyarraan akkaawuntii isaaniitti dabarsee osoo hin taane waan isinii galchaa waraabbadheen qaba waan ta'eef birrii 700 akkaawuntii Mubaarak Musammaatti dabarfameedha kanarraa. Eegantaraa yeroo sana booda birriin 900 akkaawuntii haadhaarra galee jedhe akkaawuntii baname sarara 900 Mubaaraki akkaawuntii maallaqa 700 isarra galee sana keessaa waan isin hospitaalaa jettan kana hunda natu kaffalee jedhe natu kaffale waan hospitaalaa sana guutummaattu natu cufee jedhe maallaqni akkaawuntii shetamaa mirra galee eddeenni goreen beekuu anka hospitaalaa natu kaffalee natu yeroo tokko opereesyoona godhee waan hospitaalaa keessaa natu cufee jedhe maallaqa immoo waan ishee tamaa mirra galfame kana waan inni itti bahe hin beekuu jiru Mubaarak sagalee waraabnee ofirraa qabnaa hin dhufas waan ta'e Mubaarak ragaan itti qaba kan hospitaalaa kaffaluutti nun jedhee nun agarsiifne garuu ragaan qaba jedhe malee ragaa isaa nun agarsiifne qaba nun jedhe malee isa kana Mubaarak waan ayyee fuwaad maanitti ayyee dubbatu fuwaad. جرى نبرة جزاكم الله خير. ورحمة الله وبركاته. قبضنا بالبلين من دون ساتي بكسن ناسا عبد الله الدهاسو وشرف الدهاسو والنلين الدهاسو مبارك اللي الدهاسو على اللي الدهاسو ورطو سنتين نم هندايو فكات سرت ورطان تكون من رجال والجيف في مثلا اللي يا دفوق من سوان تايب مبارك اللي أتكتني أنا نجابته سنتين أنا اللي بكنجرت مبارك نجابته سنتين مبارك اسمه مالك نكون وما نبى مليون تكون بجاول كرجل كتربات وعندك أو كاونتي فوزيا